abboomaa waraqaa kanan dhiyeessem abboomaa Mitikkuu caaluu akka hin dandeenye waan bareefi mo'amuu korra jechuudhaan abshaalummaa fayyadamuun gara waltajjiitti ol bahee kabajan abboomaa Mitikkuuf qabu irraan kan ka'e dorgommii kana addaan kuteera jechuun waltajjii irra deebi'ee bu'e. Kun yoomiif eessatti akka ta'e seenessa kana irraa hubattu. Duraan kolleejjii qonnaa Haromayyaa amma immoo yuunivarsiitii Haromayyaa irraa eebbifamtoota jalqabaa keessaa tokkodha. Abbaan abboomaa Mitikkuu obbo Mitikkuu Waaqoo. Kan dhalatee biyya gootota biqilchuuf hin sassanne Oromiyaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti abbaa isaa obbo Mitikkuu Waaqoo fi haadha isaa aadde Margee Miijanaa irraa dhalatee maqaa isaas Abboomaa jedhanii. Abboomaan barnoota isaa sadarkaa duraa bakka dhaloota isaa magaalaa Gimbiitti yoo baratum barnoota olaanaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti bara sana bakka ijoolleen lammiilee biyya alaa fi ijoolleen abbootii qabeenyaa itti baratan mana barumsaa American Community School jedhamutti barate. Kaayyoo fi quuqamni abboomaan uummataaf qabu bara kana irraa eegalee mul'achuu jalqabe jedhu warri itti dhiyeenyaan isa beekanii. Yeroo barachaa ture sanatti barattoota seeraan ala barumsa irra ari'amanii akka isaan barnoota isaaniitti deebi'aniif dhoksaan barattoota qindeessee kan kakaasaa turedha. Mucaa xiqqaa kan ture abboomaa akka ta'e bira gahamee hanga barnoota isaarraa ari'amutti gahee ture. Achiin boodas gara mana barumsaa bara sanaa qulqullina barnootaatiin beekamaa ta'ee Akaadaamii Adventist Schoolitti kutaa 9-10 barate. Achumatti aansuudhaan kutaa 11-12 bakka barattoonni akka biyyaatti qabxii olaanaa galmeessan itti baratan mana barumsaa Tafarii Mokonnan yeroo ammaa kana Inxooxxoo Akaadaamii Technical and Vocal School jedhamutti barate. Bara kanaa jalqabuun abboomaan ifaan ifatti gaaffii sabaa gaafachuu jalqabe. Kanatti aansuun abboomaan mana barumsichaa irratti qabxii olaanaa galmeessuun kan deeme amma har'aatti illee qabxii olaanaa inni achitti galmeesse namoota hedduuf gaaffii ta'ee kan itti hafe achumaan Haayile Sillaasee yuunivarsiitii kan amma 6 kiiloo jedhamu galee. Abboomaan bara mana barnoota Tafarii Mokonnonitti barachaa turetti mucaa adaadaa isaa kan faarmaasistii barachaa ture Girmaa Dafoo Jaamoo kan jedhamu immoo yuunivarsiitii keessatti qabsoo bilisummaa cimaa geggeessaa ture. Abboomaanis daandii qabsoo kan isarraa fudhate jedhamee yaadama. Bara 1953tti mootichi hin gaafatamu kan jedhu falmuun obboloonni lamaan Jeneraal Mangistuu Niwaawwee fi Girmaa'ee Niwaawwee mootichi akka kufuu danda'an qabatamaatti yaalii fonqolchaa mootummaa irratti godhaniin agarsiisanii darbanii. Kanaanis barattoota bara sanaa karaa qabsoo agarsiisanii darbanii. Abboomaan Mitikkuu barataa waggaa 3ffaa ta'e osoo jiru dorgommiin Sekireetarii Jeneraal geggeeffame irratti innis namoota kana lamaan faana dorgomee Mallas Zeenaawwii, Galaasaa Dilboo fi Abboomaa Mitikkuu Waaqoo turanii. Mallas Taakkalee yookaan muummichi ministeeraa duraanii obbo Laggazaa Zeenaawwii Mallas maqaa jedhu kan fudhatanii nama dhalataa Tigraayii qabsoo barattootaa keessatti hedduu beekamaa kan turee fi booda irrattis Jeneraal Taaddasaa Birruu faana kan rashanamee du'e irratti. Dhumarratti dorgommii kanarratti kan hafan Mallas Zeenaawwii fi Abboomaa Mitikkuu turaniin. Jalqaba waraqaa qorannoo isaa kan dhiyeesse Abboomaa Mitikkuu yoo ta'u gaafa inni dubbatu galma sana keessa kan turan amma inni dubbatee fixutti afaan bananii dhaggeeffachaa kan turan jechi isaa kan baay'ee nama hawwatu ture. Itti aansuudhaan dabareen kan Mallas Zeenaawwii ture. Waraqaa abboomaan dhiyeesse kana hundumtuu ajaa'ibsiifataa ture. Mallas Zeenaawwii dabalatee jechuudha. Mallas akka abboomaa hin caalle waan bareefi dabareen isaa gaafa gahu gara waltajjiitti ba'ee akkana jedhe. Kabajan Abboomaa Mitikkuuf qabu irraan kan ka'e dorgommii kana addaan kuteera jedhe.
Bara 1966 abboomaan pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii Haayile Sillaasee yookaan amma 6 kiiloo jedhamee kan beekamu yoo ta'u, itti aanaan isaa immoo Geetaachoo Bagaashaw amma piroofeesara kan ta'an biyya Ameerikaa kan jiraatan. Geetaachoon bara sana miseensa dargii kan turanii fi Dhoksaan immoo miseensa Ihaappaa kan turan. Ajajaa Dhibbaa Alamaayyoo Haayilee faana miseensa Ihaappaa ture. Yeroo kana abboomaa Mitikkuun mana isaaniitti baaratumsaa faana waa'ee qabsoo uummata Oromoo mari'achuu jalqabanii. Yeroon sun yeroo itti dargiin mootummaa Haayile Sillaasee buusee fi isaaf of ijaaredha. Seenaan abboomaa Mitikkuu Waaqqoo itti fufa. Abboomaa Mitikkuu Waaqqoo warra obbo Baaroo Tumsaa faana dhaaba bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa isa tokkodha. Seenessaan Gammadaa Baaruu 2024. Seenaa dhaggeeffachuu warri barbaadan chaanaalii keenya like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Nagaa Mitikkuu Waaqqoo. Mallas Zeenaawiin yeroo waraqaa kana dhiyeessem abboomaa Mitikkuu caaluu akka hin dandeenye waan bareef mo'amuu korra jechuudhaan abshaalummaa fayyadamuun gara waltajjiitti ol bahee kabajan abboomaa Mitikkuuf qabu irraan kan ka'e dorgommii kana addaan kuteera jechuun waltajjiirra deebi'ee bu'e. Kun yoomiif eessatti akka ta'e seenessa kana irraa hubattu. Duraan kolleejjii qonnaa Haromayyaa amma immoo yuunivarsiitii Haromayyaa irraa eebbifamtoota jalqabaa keessaa tokkodha. Abbaan abboomaa Mitikkuu obbo Mitikkuu Waaqqoo. Kan dhalatee biyya gootota biqilchuuf hin sassanne Oromiyaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti abbaa isaa obbo Mitikkuu Waaqqoo fi haadha isaa aadde Margee Miiljanaa irraa dhalatee maqaa isaas abboomaa jedhanii. Abboomaan barnoota isaa sadarkaa duraa bakka dhaloota isaa magaalaa Gimbiitti yoo baratum barnoota olaanaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti bara sana bakka ijoolleen lammiilee biyya alaa fi ijoolleen abbootii qabeenyaa itti baratan mana barumsaa American Community School jedhamutti barate. Kaayyoo fi quuqamni abboomaan uummataaf qabu bara kana irraa eegalee mul'achuu jalqabe jedhu warri itti dhiyeenyaan isa beekanii. Yeroo barachaa ture sanatti barattoota seeraan ala barumsa irra ari'amanii akka isaan barnoota isaaniitti deebi'aniif Dhoksaan barattoota qindeessee kan kakaasaa turedha. Mucaa xiqqaa kan ture abboomaa akka ta'e bira gahamee hanga barnoota isaarraa ari'amutti gahee ture. Achiin boodas gara mana barumsaa bara sanaa qulqullina barnootaatiin beekamaa ta'ee Akaadaamii Adventist Schoolitti kutaa 9-10 barate. Achumatti aansuudhaan kutaa 11-12 bakka barattoonni akka biyyaatti qabxii olaanaa galmeessan itti baratan mana barumsaa Tafarii Mokonnan yeroo ammaa kana Inxooxxoo Akaadaamii Technical and Vocal School jedhamutti barate. Bara kanaa jalqabuun abboomaan ifaan ifatti gaaffii sabaa gaafachuu jalqabe. Kanatti aansuun abboomaan mana barumsichaa irratti qabxii olaanaa galmeessuun kan deeme amma har'aatti illee qabxii olaanaa inni achitti galmeesse namoota hedduuf gaaffii ta'ee kan itti hafe achumaan Haayile Sillaasee yuunivarsiitii kan amma 6 kiiloo jedhamu galee. Abboomaan bara mana barnoota Tafarii Mokonnonitti barachaa turetti mucaa adaadaa isaa kan faarmaasistii barachaa ture Girmaa Dafoo Jaamoo kan jedhamu immoo yuunivarsiitii keessatti qabsoo bilisummaa cimaa geggeessaa ture. Abboomaanis daandii qabsoo kan isarraa fudhate jedhamee yaadama. Bara 1953tti mootichi hin gaafatamu kan jedhu falmuun obboloonni lamaan Jeneraal Mangistuu Niwaawwee fi Girmaa'ee Niwaawwee mootichi akka kufuu danda'an qabatamaatti yaalii fonqolchaa mootummaa irratti godhaniin agarsiisanii darbanii. Kanaanis barattoota bara sanaa karaa qabsoo agarsiisanii darbanii. Abboomaan Mitikkuu barataa waggaa 3ffaa ta'e osoo jiruu dorgommiin Sekireetarii Jeneraal geggeeffame irratti innis namoota kana lamaan faana dorgomee Mallas Zeenaawii, Galaasaa Dilboo fi Abboomaa Mitikkuu Waaqoo turanii. Mallas Taakkalee yookaan muummichi ministeeraa duraanii obbo Laggazaa Zeenaawii Mallas maqaa jedhu kan fudhatanii nama dhalataa Tigraayii qabsoo barattootaa keessatti hedduu beekamaa kan turee fi boodarrattis Jeneraal Taaddasaa Birruu faana kan rashanamee du'e irratti. Dhumarratti dorgommii kanarratti kan hafan Mallas Zeenaawii fi Abboomaa Mitikkuu turanii.
jalqaba waraqaa qorannoo isaa kan dhiyeesse Abboomaa Mitikkuu yoo ta'u, gaafa inni dubbatu galma sana keessa kan turan amma inni dubbatee fixutti afaan bananii dhaggeeffachaa kan turan. Jechi isaa kan baay'ee nama hawwatu ture. Itti aansuudhaan dabareen kan Mallas Zeenaawwii ture. Waraqaa Abboomaan dhiyeesse kana hundumtuu ajaa'ibsiifataa ture. Mallas Zeenaawwii dabalatee jechuudha. Mallas akka Abboomaa hin caalle waan bareefi dabareen isaa gaafa gahu gara waltajjiitti ba'ee akkana jedhe. Kabajan Abboomaa Mitikkuuf qabu irraan kan ka'e dorgommii kana addaan kuteera jedhe. Bara 1966 Abboomaan pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii Haayile Sillaasee yookaan amma 6 kiiloo jedhamee kan beekamu yoo ta'u, itti aanaan isaa immoo Geetaachoo Bagaashaw amma piroofeesara kan ta'an biyya Ameerikaa kan jiraatan. Geetaachoon bara sana miseensa Dargii kan turanii fi Dhoksaan immoo miseensa Ihaappaa kan turan. Ajajaa Dhibbaa Alamaayyoo Haayilee faana miseensa Ihaappaa ture. Yeroo kana Abboomaa Mitikkuun mana isaaniitti baaratumsaa faana waa'ee qabsoo uummata Oromoo mari'achuu jalqabanii. Yeroon sun yeroo itti Dargiin mootummaa Haayile Sillaasee buusee fi isaaf of ijaaredha. Seenaan Abboomaa Mitikkuu Waaqqoo itti fufa. Abboomaa Mitikkuu Waaqqoo warra obbo Baaroo Tumsaa faana dhaaba bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa isa tokkodha. Seenessaan Gammadaa Baaruu 2024. Seenaa dhaggeeffachuu warri barbaadan chaanaalii keenya like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Nagaa qabaadhaa.